biyya Iraan Jeneraalaa waraanaa ishee Ismael Qani gantummaan shakkiteem qorannoo garaagaraa irratti gaggeessaa jiraachuun dhaga'ame. Waraana Riippaabilika Islaamaatti ajajaa olaanaa humna waraanaa Quddus kan ta'e Jeneraal Ismael Qaniin gantummaan qaamota Israa'el faana hojjechaa jiraachuu mala jechuun shakkitee biyya Iraan nama kanaam hidhaa dhaabbii hiiteem qorannoo irratti gaggeessaa jiraachuun maddeen oduu Iraan gabaasaa jiru. Jeneraalli kun yeroo hoogganaan Hizbullah duraanii Hassan Nasrallah ajjeefamuun biyya Libaanoositti malee kan ture yoo ta'u, ajjechaa Hassan Nasrallah duubaa harki isaanii jiraata jechuun shakkiin hedduun himamaa jira. Hidhattoonni deeggartoota Iraan ta'an Libaanoosii hanga Falasxiin dabalatee Yemanii hanga Iraaqatti jiran garee humna waraanaa Quddus kanaan kan leenjifamanii fi quunnamtii kan qabaatan yoo ta'u, kun ammoo diinaa waloo isaanii kan ta'an Ameerikaa fi Israa'eliin olaantummaa isaan naannawaa sanatti qabaatan cabsuu fi weerara isaan biyyoota isaan irratti taasisan dhaabsisuufidha. Iraan gantummaa Jeneraal Ismael Qaniin ragaa qabatamaan kan mirkaneeffattu yoo ta'e, injifannoo addaa gonfachuu isheedha. Namni kun gantuu yoo ta'e, dhiiga Ismail Haniyyaa, Hassan Nasrallah, Fuwaad Shukurii fi jeneraalota waraanaa biroof gaafatamaa ta'uun isaa shakkiin qabu jedhamaa jira. Jeneraalli waraanaa Ismael Qaniin haala kamiin shakkamee kan jedhuu fi xiinxalaam rogeeyyiin Iraan kennaa jiran dabalatee gabaasa bal'aa dhaga'uu qabdan qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatiin nu faana ta'u. Biyyoonni hariiroo addaa uumaa jiran Iraanii fi Raashiyaan sadarkaa diinota isaaniif yaaddoo ta'u qaqqabanii jiraachuun beekame. Pireezidaantiin Puutin daawwii hojiif gita isaanii Mas'uud Pezeshkiyaaniin affeeruu hordofuun Mas'uud affeerraa isaanii simatee jiraachuun beekamee jira. Pireezidaantileen biyyoota lameenii waliigaltee tarsiimawaa biraarratti waliif mallatteessuuf beellama qabatanii jiraachuun isaaniis dhagaamee jira. Lola waraanaa Yuukireen hordofuun biyyoota dhiyaa fi Ameerikaa waliin wal dhabanii kan jiran Vladimir Putin biyyoota addunyaa gara bahaa fi kibbaa jiran waliin hariiroo isaanii jabeessuun of tuultotaa fi fedhii isaanii qofaa kan tarkaanfachiisan jechuun kan balaaleffatan biyyoota dhiyaa dura dhaabbachuu akka barbaadan beeksisanii jiru. Olaantummaa Ameerikaa cabsuu fi qoqqobbii biyyoota dhiyaa jalaa dandamachuuf waliigalteem hawwiin eegamu qabatanii dhufaa jiraachuunis beekamee jira. Bal'anasaa qindeeffannee jirra. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraati. Yoo yaashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa kan baa giddu galeessaa dabalatee kan gaafa Afrikaa bal'anaan qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti Oromiyaa 24 News waliin turtii gaarii. Iraan Jeneraalaa waraanaa ishee Ismael Qaniin gantummaan shakkiteem qorannoo garaagaraa irratti gaggeessaa jiraachuun beekame. Waraana Riippaabilika Islaamaatti ajajaa olaanaa humna waraanaa Quddus kan ta'e Jeneraal Ismael Qaniin gantummaan qaamota Israa'el faana hojjechaa jiraachuu mala jechuun shakkitee biyya Iraan nama kanaam hidhaa dhaabbiin hiiteem qorannoo irratti gaggeessaa jiraachuun maddeen oduu Iraan gabaasaa jiru. Keessattuu ammoo ajjechaa Sayyid Hassan Nasrallah duubaa harki nama kanaam ni jira laataa sodaan jedhuun uumamee jira. Eenya kanaam nama bakka Hassan Nasrallah bu'uun garee hidhattoota Hizbullah ni hooggana jechuun eegamuufi namni Iraan faana michummaa addaa qabuun Haashim Safiyuddiniin Israa'el ajjeeseen jira jechuun ibsa garaagaraa kennuu ishee hordofuun qubni hedduun kan itti qabamaa jiru Jeneraal Ismael Qaniidha. Biyya Riippaabilika Islaamaa Iraan keessattuu waggaa kana keessa gantoonni citii biyyattii baasanii Israa'elii fi Ameerikaaf kennan heddummaachuu dabalatee eenyummaan namoota kanaa dhokachuu hordofuun nageenya biyyattii shakkii keessatti kufee turuun isaa ni yaadatama. Keessattuu ammoo ajjechaan hoogganaa Hamaas Ismail Haniyyaa magaalaa Teheraan keessatti raawwatameen butamuu nageenyaa biyyattii mirkaneessee jira. Hoogganaan humna waraanaa Quddus Jeneraal Ismael Qaniin yeroo Hassan Nasrallah ajjeefamuun gara Libaanoositti malee achii kan ture yoo ta'u garuu isaa fi garee isaarraa miidhaan qaqqabe tokkollee hin turre. Kun ammoo shakkii biyya Riippaabilika Islaamaa Iraan qabdu jabeessuu hin oolle. Kanuma hordofuun Iraan Jeneraalaa waraanaa ishee Ismael Qanii kanaam to'achuun qorannoo gaggeessuu jalqabdee jirti. Jeneraal Ismael Qaniin waraana tiksitoota warraaqsaa Iraan jalatti kan argamu humna waraanaa Quddus irratti ajajaa olaanaa yoo ta'u, humni waraanaa Quddus kun ergama olaanaa kan qabu darbees tarkaanfii qaamota alaa irratti fudhatamu irratti dirqama olaanaa kan qabaatudha.
hidhattoonni deeggartoota Iraan ta'an Libaanoosiyaan hanga Falasxiin dabalateem Yemanii hanga Iraaqatti jiran garee humna waraanaa Quddus kanaan kan leenjifamanii fi quunnamtii kan qabaatan yoo ta'u, kun ammoo diinaa waloo isaanii kan ta'an Ameerikaa fi Israa'eliin olaantummaa isaan naannawaa sanatti qabaatan cabsuu fi weerara isaan biyyoota isaan irratti taasisan dhaabsisuufidha. Iddoo ijoo kanaa kan hoogganu Jeneraalii waraanaa Ismael Qaniin hojii gantummaa kanaan shakkamee jiraachuun isaa waan ajaa'ibaa ta'ee jira. Namni kun dhugumaa shakkiin gantummaa kun irratti kan mirkanaa'u yoo ta'e, Israa'elii fi Ameerikaan olaantummaa isaan naannawaa sanatti qabaatan kan jabina humna waraanaa isaaniitiin deeggarame osoo hin taane kan gantootaan tumsame ta'uu isaati. Akka xiinxaltoonni ragaa ba'anitti namni kun hojii gantummaa kana dhuguma kan raawwatu yoo ta'e, dheebuu maallaqaaf osoo hin taane dheebuu aangoof ta'uu mala jedhu. Namni kun biyya isaa ganuu kan danda'uuf aangoof fedha. Sochii kanaan ammoo iccitii biyyattii Ameerikaaf michoota isheef dabarsee kennuun morkattoota isaa ijoo erga acheessisee booda humna waraanaa isaatti dhimma ba'uun foqqolchaa mootummaa geggeessuu danda'a jechuun xiinxaltoonni ilaalcha isaanii qoodaa jiru. Kana jechuun salphumatti akkuma masaanuun Itoophiyaa kan taate Masriitti Abdul Fattah al-Siisiin pirezidaantii Mohammad Mursi irratti fonqolcha geggeessuun aangoo biyyattii dhuunfatee irra deebi'u jechuudha. Kana ammoo akka inni milkeessuuf qaamonni isa deeggaran hedduu yoo ta'an, biyyoota Arabaa dabalatee Ameerikaa fi Israa'el deeggarsa olaanaa ni taasisuuf ture. Ameerikaa fi Israa'el masaanuu isaanii Iraan irratti jijjiirraa mootummaa taasisuuf fedhii olaanaa akka qaban kan ibsame yoo ta'u, muummicha ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuun yeroo tokko ibsa isaaniitiin uummata Iraaniin hooggantoota keessan irratti fincilaa Israa'elis cinaa jirti jechuun waamicha taasisuun isaanii ni yaadatama. Kun kanaan osoo jiruu garuu Iraan gantummaa Jeneraal Ismael Qaniim ragaa qabatamaan kan mirkaneeffattu yoo ta'e, injifannoo addaa gonfachuu isheedha. Namni kun gantuu yoo ta'e, dhiiga Ismail Haniyyaa, Hasan Nasrallah, Fuwaad Shukurii fi jeneraalota waraanaa biroof gaafatamaa ta'uun isaa shakkiin qabu jedhamaa jira. Gama kanaan Puutiin walga'ii giddugalaa Eeshiyaa irratti hariiroo michummaa pirezidaantii Iraan faana qaban jabeessuun isaanii beekame. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin gitii isaanii pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan daawwii hojiif Raashiyaa akka dhufan affeerraa kabajaa taasisuu isaanii hordofuun Masuud Pezeshkiyan affeerraa jaalala isaanii kana fudhachuun beeksisanii jiru. Biyya Turkmenistaanitti walga'ii giddugalaa Eeshiyaa irratti hirmaachuuf garasitti imaluu isaaniitiin yeroo jalqabaaf qaamaan kan wal argan hooggantoonni biyyoota dhiibbaa fi loogii biyyoota dhiyaa isaan tokkoomsite Iraanii fi Raashiyaa yeroo wal argan kanaam haala yeroo irratti marii bal'aa taasisuun isaanii beekamee jira. Akka gabaasaa Rooyitersitti pirezidaantileen biyyoota lameenii kun hariiroo michummaa biyyoota lamaan gidduutti jabaatee jiruu fi gaarummaa isaa dinqisiifachuun dhimmoota idil addunyaa irratti ejjennoo wal fakkaataa qabaachuu isaanii ibsanii jiru. Lola waraanaa Yuukireen hordofuun biyyoota dhiyaa fi Ameerikaa waliin wal dhabanii kan jiran Vladimir Puutiin biyyoota addunyaa gara bahaa fi kibbaa jiran waliin hariiroo isaanii jabeessuun of tultootaa fi fedhii isaanii qofaa kan tarkaanfachiisan jechuun kan balaaleffatan biyyoota dhiyaa dura dhaabbachuu akka barbaadan beeksisanii jiru. Walga'iin garee BRICS bara kanaa kan keessummeessitu Raashiyaa kan hoogganan pirezidaantiin Vladimir Puutiin pirezidaantii haaraa Iraan Masuud Pezeshkiyan daawwii hojiif gara biyya isaanii akka dhufan affeerraa taasisuun pirezidaantiin Iraanis affeerraa isaanii kana simachuun isaanii maddi oduu Raashiyaa balballoomsee jira. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan gama isaaniitiin hariiroon keenya aadaa fi diinagdeen dabaalamee guyyuu guddachaa jira jechuun faarsuu isaanii maddi oduu Iraan IRNN kan gabaase yoo ta'u, Pezeshkiyan dabaluun hooggantoonni biyyoota lameenii fedhii waan qabaniif hariiroon michummaa Iraanii fi Raashiyaa saffisaan daran guddachuu fi jabaachuu qaba jedhanii jiru. Akka maddeen oduu Raashiyaa gabaasanitti ammoo biyyoonni kunneen lamaan waliigaltee deeggarsaa damee hedduun waliif mallatteessanii kan jiran yoo ta'u, pirezidaantii Raashiyaa waliin marii sa'aatii tokko fudhatee taasisnee jirra. Dhimmoota irratti waliigallee jiru irratti irra deebiin dubbannee jirra jechuun Pezeshkiyan maddeen oduu Iraaniif kan ibsan yoo ta'u, Iraan qoqqobbee biyyoota dhiyaa dandamachuuf Raashiyaa faana hariiroo qabdu jabeessuuf kutannoo qabaachuu ishee pirezidaantiin Pezeshkiyan ifoomsanii jiru. Waliigaltee tarsiimawaa biyyoota lameenii kana waliif mallatteessuuf qophii xumuruu isaanii fi waliigalteen kun baatii kana gara xumuraa Raashiyaatti kan geggeeffamu walga'ii BRICS irratti ni xumurama jechuun abdii akka qaban pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan beeksisanii jiru. Raashiyaan hariiroo michummaa isheen Iraan faana taasisaa jirtu roga maraanuu jabaachaa jiraachuu kan beeksiste yoo ta'u, loogii fi olaantummaa Ameerikaa cabsuuf sirna haaraa addunyaa uumuuf hojjechaa jiraachuu ishee beeksistee jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabama.
kanan chaanala YouTube keenya faarataatan subscribe gochuun maatii keenyataa qophii keenya like share gochuu waliif qodaam hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.